ijoollee keenyaaf kenninu aadaa afaan eenyummaa keenya ijoolleen aadaa afaan siree jaalala eenyummaa keessatti guddattee biyya lafaa kana keessa eessa yoo deemte ofitti boonde mataa ol qabattee deemti jechuudha. Kanaafiyyuu galaa nuti galaasnuu fi kana ta'uu qaba jechuudha. Ijoolleen sagantaan ammaa sagantaa ijoollee jakku argitanii haamilee nu kennaa fi akkasitti gammadee nabdii guddaa qabna.